Creator searching saayitii fayyadamnee TikTok irratti akkamittiin follow guddaa arganna akkuma kanallee viidiyoo keenya irratti view guddaa yeroo gabaabaa keessatti akkamitti arganna kan jedhuuf barnoota gabaabduu isinii qabadhee dhufeera waan ta'eef ilaalaa amma dhumaatti itti gargaaramaa. Jalqaba irratti garuma TikTokii keenyaa dhufnaa. Erga gara TikTokii keenyaa dhufnee sarara gararraa jirtu boolla searchii kana gaxxunna yeroo tokko. Erga boolla search jettu gaxxunne creator searching site jennee barreeffanna. Creator searching site jennee waggaa barreeffannu kunoo mallattoo adda ta'e nu dhufa. View jedhee qayiidhaan kan nutti mul'atu kana gaxxunna yeroo tokko. View jedhee isinii dhufa taanaan carra qabeessa waan taataniif kana isinii fida jechuudha. View gaxxuxxuu kana booddee warran ola ta'aa jiru kana keessaa filannoon keessan maal? Akkuma kanallee wanti isin gadhiisaa jirtan isa kamiijji wal qabata. Warreen kana keessaa filachuudhaan isa view guddaa qabu erga gaxxuxxanii bakka mallattoo viidiyoo kaa'ee qayiidhaan karaa harka keessan mirgaa mul'atu kana gaxxuxxaniitu waraabbatu jechuudha viidiyoo keessan. Akka kanatti isinii fidaa yeroo isin waraabbattan yeroo gabaabaa gidduutti viewun keessan karaa creator searching site isinii ayyamamee gara TikTok irratti isinii approve ta'a jechuudha. Amma dhumaatti ilaaltaniitu taanaan mana kana follow godhachuudhaan barnoota akkasiillee dabalataan argachuu yaalaa. Haga dhumaatti dhaggeeffattaniitu taanaan akka warraa barattan abdiin qaba. Barnoota akkasii dabalataan argachuuf immoo follow na gochuun irraanfatinaa.